part 1 part 2 jenne Libya sofna don't worry one day digitin beekoni part 1 part 2 jenne Libya sofna one day digitin beeku I don't know bakkuma dhaberraati sinifufa taayee danda'a ummanni shaneen wallaggaa keessa jirti shaneen maarree keessa jirti ishi shaneen sun tamiidha ummataaf adda baasuu qaba shaneen sun oromoo miti oromoodha shanee waan ta'eef qofa ajjeeffamuu qaba haga yoomi ummata oromoo reeban garuu haguma yoomi haga yoomi ajjeesu taayee danda'a dhiirummaa isaa kan argisiisu taayee danda'a namichi haadha jala dhufe jechuudha dhiirummaa isaa kan argisiisu ummata oromoo irratti qabsaa'uudhaaf dhiirri oromoo ummata oromoo irratti qabsaa'uudhaan dhiirummaa teessan argisiistu jechuudha dhiirummaa teessan nutti argisiisa daangaa keenya nu kabachiisa ummata oromoo kabachiisa dhiirummaa teessan nutti argisiisuudhaaf oromoo irratti qabsaa'aa miti oromoo irratti afaan keessan banaa miti kan dhiirummaa teessan nutti argisiiftan jechuudha dhiirummaa teessan nutti argisiisuudhaaf daangaa oromoo kabachiisa ummata oromoo kabachiisa dhiirummaa teessan nutti argisiisuudhaaf jechuudha numa keessa baatanii garagaltaniituma numarratti qabsaa'u garagaltaniituma oromoo cabsu garagaltaniituma oromoo gadi qabu dhagayaa taayee danda'a barreeffama wayii barreessee ture garuu barreeffama san kaasee jira malu dooshuuti screen godhe har'a kan mana madaamii hun teessee afaan banaa ooltu hundi gaafa gaabbitumoo gaafa maal jettu qabdi saree akka teetti tanan sodaannu har'a mana madaamii teenya hin iyyina hin dubbanna akka kee bitamu jechuudha akka kee ergamaan jiru kaayyoo keenya ni beekna si galabiti asiis ummata oromootiif hin iyyina gaafa galles hin iyyina si galabiti dhiira akka teetti tanammoo hin sodaannu nuti dhiira akka teetti tana baay'izawee ummata tuulamaa sodaachisuu kee dura bakka itti galtu qopheeffadhu ati godina itti jijjiirrattu tuulamaarra karamitti akka baqattu inshallah harargee dhaqi hangaasa wajjin inshallah jimmaa dhaqi godina keenya garuu hin dhuftu hijiraachuus hin dandeettu jechuudha ciraash sittu abaasee ummata oromoo deersisuu hedda taate maarree dubbiin barane jechuudha sini gali ummanni wallagga hattuu dhayyoo argee gaafattee arge siin hin jedhu arge siin hin jedhu irraa galagalee deema garuu any time maqaan isaanii akka badetti wanti tokko uumame godina wallaggaati shaneedha ummata wallaggaati irratti yeroo hunda quba akka qabattetti diinaachi qabdamoo khasireebetu jiramoo achi sila hi ergamtu sila ni bitamtu sila oromoodha faayidaa takkallee hin fiddani afaan keessa wali qabatanii yoo teessa maal qaba ani bar jajjabeen ummata oromoo ka je'amtu wayin qabsooftu oromoo ka je'amtu OMN waa'ee corona virusii ummata oromootiif dabarsaa jira okay isno afaanumaan haasoftan har'as borus harka dhiqadha har'as harka dhiqannaa bichaadhaan corona virusii ofirraa ittisuun hin danda'amu yaa gowwa ati even harkuma kee qofa dhiqattaa jechuudha qulqullina uffataa even nama barbaachisa sii galamiti bishaan barbaachisa ummata baadiyyaa jiru saniif wantoota adda addaa isaan barbaachisa saamunaa bittanii gumeessitanii fi sila hangoo qabdu maal gumeessitan ummata oromooti moo haasa'uma haasoftan ቴሌሴንተር yoga ብርብሩ አፋና ማሪፋትን ኮሮና ቫይረስ ከራሳቸው ይጠብቁ ተራርቀው ይቁሙ ምናምን ትላለች እቺን ሰርታችኋል ማስታወቂያ ማንንም ሰው ከደወለ ማስታወቂያ አለ ሌላ ነገር ግን አያስፈልግም ለኦሮሞ ልጅ ሌላ ቦታ ግን ልባችሁ እስኪወልቅ ልባችሁ ዝቅ እስኪ ትሮጣላችሁ
ትሄዳላችሁ ሌላ ቦታ ልባችሁ እስኪወርድ ድረስ ማለት ነው። ግን ለኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ አይነት ነገር አድርጉ ብትባሉ አታደርጉም፣ ያማችኋል። ለምን? ሴት ስለሆናችሁ፣ ሴት ፈርታችሁ ስለምትኖሩ። ቤት ያለችው ሚስትን ትፈራታለህ። ታከለ ኡማም ሆነ ሽመልስ አብዲሳ ሁንዲ ሳኒቱ ጀቹዳ ዱበርቲ ማነ ጅርቱ ሰን ሶዳታን ጀቹዳ ዋቶ ኮ ጎዱ እንደዳምባኒ ኡመተ ኦሮሞ ጭና ዳባችሁ እንደዳ ማሊፍ ከመነ ጅርቱ ካይሳ ወጅን ጅርቱ ገልገለ ወገላን ኢቢደረሳን ቀብዲካ ውዱ ሳኒ ከሰለረቴችፍቲ ሲኒገሌ ማሌ ኦዱማ ዱጉማ ኡመተ ኦሮሞቲ ፎጀተኒ ዱጉማ ኦሮሞማ ቀባታኒ hotel obbo Dinquu Dayyaasaa yeroo cufamu hin dubbattan ture sareewwan hadaraw because isintu harka keessa qaba ka cufsiiseyyuu isini mataa keessan oromoodha ka cufsiiseyyuu akka taayyee danda'afa kanaafu akkamitti dubbatarree waa tokko bar hin beekta odoo godina amaaraa keessatti wanti tokko uumame gadi baay'ee tokkoffaa taayee danda'a ዞሮ ይላል ዞሮ ታከለውመ ደግሞ ለማልቀስ እናትን ለማጠናከር ምናምን ይሮጣል። አንደኛ ነው ሃቲ ኦሮሞ የረው ቦሱ ታከለውማ በረታ ኦሮሞ ፎቅራ ደርበተኒ አጄሰኒ ሃዳ ኦሮሞ ሁንዲ ኸይሰን ጋፍታ ከጀቤሲተኒ ሂምቤክተን ታከለውማ ገሩ ጋፋ ከናኑ አማራዋት ኩዱ በርችልኝ ጠንክሪልኝ ምን በቃ ዘይት አይቀራችሁ ምን አይቀራችሁ ታግዛላችሁ። ሞግዚቶች ናችሁ እናንተ። የናንተ ወንድነት ራሱ በምን እንደሚለካ አይ ዶንት ኖ ነሻካኒ ኢሩማ ኢራታው ኸይሰኑ ንሻካኒ ሲዲገሌ ሐራስሮፍታኒ ቦሩ ስሮፍታኒ ህንጁሩ ዮሚዩን ስሮፍታኒ ሲን ኡመን ኦሮሞ ኢሲን ሐለያት ኢሲን ነቁ ቀባ ኦፍራ ኢሲን ካሱ ቀባ ማሊፍ ኤኒ ታይብ ገብሩማ ካኑት ፊዱ ካከቴሰኒታና qabsootu wan jajjabe onne sibila baay'ee qabna isin irraagad isin harre isana chirra daqachu qabna malif numatu achi isin gay numatu achi isin geesse warroon har'a achi teessani ummata oromo irratti afaan bantan ummata oromo irratti qabsooftan kan gaafa abiy ahmed achi bu'ee gondar wif gojjamitti gale hati manasa fudhattee deemte isin eddoo silittan lukasa arraba fi jala deemtani gondoritti galtu jechuudha. lukasa arraba fi hingaltan achitti malif ummanni har'a shaneedha har'a maarreedha jettu kana boru jala galegale bakkatti galtuun qabdu shaneetti dhufuu hin dandeessu. hundi keenyayyuu shanee isinitti taana jechuudha. sinigale hundi keenyayyuu galagalee shanee isinitti taana yeroo san eddoo silixxan ni laalla. har'a isin obbo Dinquu Dayyaasatti roorrisuu keessanii angoo farkaa qabdan ka angoo farkaa qabdan waan qabanin gabaabani jedha oromoon ishiidhaan illa xiqqoo ummata oromoo doorsisuu heddu dhiirummaan teessan hoteela keessa taa'u akka buuphaa yoo kufte cabdu gaaddidduu teessa sosodaachaa makiina keessa seentanii achi as taanuma deebsuu keessanillee wanti biraa hin jiru. dhiirota tan godinaalee oromoo keessa socho'u baatanii ummata keessan keessa deddeemu hangaasan amma mataa buqqee bayaasi afaan isaa nutti dhiqatu kun dhiirota godina keessa hadeemu. hada Jawaar eenyummaa shi baruu barbaade intalatu lamaati beeru dhaqiqa qooddu onnee qabaatti seenaa shi sijammaraati maal abbaa kee waan taateef eenyu waan taateef qoshashaa qateetii tan ammoo hati Jawaar eenyu akka taate eenyummaa shi si ibsan saree akka kee kana ati eenyu sijammar eenyu ati kan eenyummaa shi akkasitti mu barbaadu ati ftaayee danda'a eenyudha siimiti inni abiyya chirrataa eenyudha nutu fidebe dhiiga qeerroof qarreetu fidebe har'a sinjala callisnaan ummata oromoo matumarra isaan taa'uu heddan matumarra taa'u maqaadhaaf garuu ummata oromootiif attisteessan umman oromoo yeroo du'u garuu fuundura hin hiriirtan duubatti galtaniit xiyyiitiin ficcisiistan ummata oromoo jechuudha.
haatiyyeessa har'as borus anytime akka boochetti nuti kan barbaadnu kan uummata Oromoo dura du'uudha kan morma isaa Oromoof kennu si galee ka Oromoo yeroo rakkate bira dhaabbatuudha kan akka teessanii achi as fiigdee jireenya dhuunfaa ishii daldalattu tanan barbaannu jechuudha yeroo uummanni Oromoo akkana ta'u kana achi taa'anii achi teessanii kan fe'e gadi bahee haasaa ka barbaade immoo itti dhiisa nuti namni nuti barbaadnu namni uummanni Oromoo barbaadu ka uummata Oromoo dura du'uudha ka lubbuu isaa Oromoof kennuudha qiraaqamboo akka teessanii tanaa miti qiraaqamboo akka teessanii aangoo barbaada achi teessee tanaa miti bitamtuu akka teessanii tana hin barbaannu nuti bu'aa deemaa warri ammaan tana Oromoo Congress kafaa'oo keessa jirtanirree Johar Baamar ta'ee Baqqalaa Garbaa ta'ee Maraara Guddinaa ta'ee umman Oromoo yeroo dhumu isiniif jecha yeroo dhumu dubbachuu qabdan maali yoo duutan isin hay maali ummata Oromooti waa tokko fiddan Oromoon dhiira goota baay'ee qabdi jira ammayyuu gana baay'ee qabna isini galee yeroo akkatti obbo Dinquu Dayyaasatti roorrisan isin baatanii maan dubbanneef eega dhugaan Oromoodhaaf qabsoo iftanii moo hundi keessanuu aangoo barbaada rirriigamtu jala jalatti abbaa feete ta'e baatee Oromoof dubbachuu qabda kolkolleen kuulloon haadha jala dhufte yeroo ummata Oromoo irraa roorristu yeroo obbo Dinquu Dayyaasatti roorristu eegdota isaa haga uleen irra ga'utti isin achi teessanii homaayyuu godhaan jirtan maarree yoo duutan gadi baatanii Oromoodhaaf yoo duutan seenaan si yaadata garuu akkanumatti cinaagaltanii yoo teessan homa faayidaa nuun fiddan jechuudha boru isinirraa galagalla isinis akka namtitti gadhee tanarraa uummanni galagaleetti boru isinis sanumatu isin eeggata carraa san eeggattan jechuudha teessanii wanta bira wanta eeggattan hin jiru akka uummata laga xaafotiif wanti koronaa ittiin ofirraa eegan hunda kennitaniif godinni biraatis ni jira abbootiin qabeenya Oromoo baay'eedha hundi keessan haga dandeetti keessanii haga uummata Oromoodhaaf dhaabbattanitti bira dhaabbachuu qabdan kufee ka cabe ilma Oromoo wallaanuu danda'uu qabdan maqaa Oromoof Oromiyaadhaan daldalachuun kana booda hin jirtu jechuudha ለምሳሌ ገዴ አካጫሉ ሁንዴሳ ሀጋራ hantuuta bishaan lixxe ta'ee cinaatti galee taa'ee maqaa Oromoof Oromiyaadhaan hin daldalata. Uummanni haga si jaalatu haga gurra isaasiif kennee si dhaggeeffatu har'a garuu zeeroo sin dhaggeeffatu jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa maaliif bitamtu waan ta'eef because ati balleessaan qabdu maalaw viidiyoo makiina bittee si waamte bar si waamte bindirribsi OA uffattee raftaati mana OA keessa galtaati dantaa uummata Oromooti. Sirba qabsoollee kabaasee keekiyyaa badhaadhaati Jaafar Yusuf Caalaa Dagafaa akka Yoosan Geetaawunfaa jarreen kan maal jedhani kad irratti sirbarree indeen sirbamu irratti neevar haram akkamitti sirbu sheemidha inyaatu ka kanneen akka Taayee Tsaggaayee Dandanaafa akkamitti sirbu irratti kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa akka Caalaa Bultumee Caalaa Bultumee erga afaan Itoophiyaa galtee afaan kee walitti cufatte ate erga Finfinnee galtee akkasitti bookkisaa baatee jechuudha. Haacaaluu Hundeessaa dabalatee Finfinnee erga galtanii maaltu afaan keessaa sin qabee indee akkamitti dubbattu ree ganama galgala misaan qurxiidha arbaanni qurxiidha baatanii dubbattan sheemidha irratti sirba baasuu hin dandeessan sheemidha isin dhagaama ulataa ofirraa qabdu ka akkamitti itti dubbattu yoo isin baaste akkasumatti itti fuftanii jechuudha. Yoo isin baaste akkasumatti itti fuftanii warroota Oromoo duukaa jiru nullee isin duukaa jirra. Artistoonni Oromoo jechuudha. Ka bibbitamte immoo achumatti bitammaan kee achumatti hojiin kee achumatti dalagaan kee si baasu jechuudha. Kan wajjin jirtu nullee isin faana jirra. Sirbi Caalaa Dagafaan baasee warri qabsaa'oon asirra taa'anii haasa'an kun haasofni isaanii sirba san keessa jira. Yes. Sirba yaa jennuuni malee
dhaamsa guddaa qaba Ashaagiree yoo galeef jechuudha. Kulloon takka illee asirraa baatee sirba saniin እንዴት ነው እኛ ላይ የሚዘፈነው? እንዴት ነው እኛ ላይ እንዲህ የሚባለው? ጅማ ኢትዮጵያዊ ነው ጅማ እንዲህ ነው ጀቻ ቱርቴ asirra baatee jechuudha. Akka waan isaan arrabsee akka waan isaan arrabsee akka waa isaan waa biraa jedhee bahee Amaariffaan afaan akka annanii akka dammaa mi'aawu afaan Oromoo osoo qabdu maaltu afaan akka kaalsii lukateeti si gabaabbatee si rakkise yaa obboleessoo maal si rakkise? Afaan keetiin naasoftu lola ka qabdu uummata Oromoo irraa miti caalaa Daggafaa irraa miti Oromiffaa hin dhagaa'in Abiyyiin se'in Abiyyi miti inni sabboona Oromooti nama haqaan dubbatu እንዴት ነው እኛ ላይ የሚዘፈነው? እንዴት ገና ጅማ ከጀቱልlee ኩሎ jechuudha gana bilisoomne kolokkolee keessa yaafna jechuudha. Lafti godinni Oromoo lafa Oromooti homaayyuun qabdu irraa jechuudha. Kulloon dhagaa duuba dhalatte diqaalaan dhuftee achi guddate homaayyuun qabdu lafa Oromoo irraa yoo bilisoomne takkan keessa daddarbannee yaasna jechuudha. Oromoo qulqulluu kataate ka dhiiga Oromoo qabdu hinjiraatti jechuudha achirratti. Warri afaan bantummoo akkanumatti biyyuma Arabaa kana teessee ruuzii kee affeelaa afaanuma banaa jiraatta jechuudha. Akkanumatti isi wajjin kokkofallaan asirra teenye koomenti jala deddeemne isi wajjin afaan bannaan nuti warra salaaleeti qalliin beeknu jechuudha. Qalliin beeknu dhugaatti yoo deebine dhugaatti deebineedha sinii galee. Jimma Itoophiyaa ino jimma Itoophiyaa ta'u eenyuyyuu si didhoowwine ta'uu hin dandeessan. Deemtanii Gojjamii fi Gondaritti galtanii qunxaa san uffachuu hin dandeessan. Dantaa sin irraa hin qabnu jechuudha. Nuti dantaa kan qabnu haadha Oromoo abbaa Oromoo dantaan keenya qeerroo caccabdee duute san dhiigni ishee nutti dhaga'ama. Qarree maal fakkaattu Amboo irratti nu ala ajjeesan maaltu sin jalaa du'ee sin gubasin indaaqoon illee sin jalaan duune. Ijoolleen Jimmaa bar maqaa Jimmaa yoo dhoofte asirratti baatee nama 6-7 liivi baanii ananaa hojjetan. Mooxaa Qaraanioo garuu abbaa Jifaar barbaree tumachiifnaa turre yoo jedhu san ba'ee baanii waa takka namni takka waan dubbatee jiru rabbii kiyya namni takka gurbattiin Amaariffaan afaan jecha haasoftu sun yeroo san maa baatee hin dubbatin dhiira oo taate maa baatee deebisiniif dhiirummaan teessan koomentii jala deemu shamara arrabsuu kan akka keessanii uummata Oromoo tuffachiisee jira hin jiru. Kolkollee asirraa iyyitu jechuudha. Kaasirraa afaan banaa ooltu kan ganama daabboo nyaattee misaa ittiin deebine yaa Rabbi. Kaasirraa afaan bantu teessee ka uummata Oromoo gadi qabsiise Oromoo maqaa jedhamu kan cabse jarri gamas teessee isin hin dhageessuun se'in. Isin hin dhageessu se'in nama baay'eetu afaan Oromoo እንኳን ተረጎመ itti hima. Abiyyi ኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ያለው አማራጭ መደመር ነው። ከኮሮና ቫይረስ ጋር እንኳን መደመር ነው ያለበት። ዳንኤል ክብረት ባይዘው ሰርተሃል ምንም አይቆጨም። ሰውየውን ዶንቆሮ አርጋሃል ወስደ ማለት ነው። ዶንቆሮ ነው ያደረገው። አብይም ብቻ አይደለም ብዙ የኦሮሞ መሪዎችን ዶንቆሮ ነው ያደረጋቸው። ታየ እንትና ማን ነው ዳንኤል ክብረት ጥቁር ዶሮ ነው አርዶ ያበላቸው ሳያውቁ። አንድ ቀና ኑ ልጋብዛችሁ ምሳ እራት ብሎ ዶንቆሮ ነው ያደረጋቸው። ውሰዳቸውና እዛ ሀገር ሂድ አንፈልጋቸውም እኛ ትተንላቸዋል እነዚህን ማለት ነው። አሁን ያሉት ማንንም አንፈልግም። እስኒ ገሌ ይሮ ኢኒ አካስ ጀኡሳን አብይ ኮሮና ቫይረስ ofirra dhawuudha walitti tokkotaa'u qabna yeroo jedhusan warri afaan Amaariffaatiin akkatti baanii muudii sarratti qabatan uummata Oromoo irratti akkatti muudii qabatan ka uummata Oromoo tuffachiise akka Ashaagiree jira bara Abiy aangoo qabate uumman Oromoo arrafamee gadi qabame sareen kabajjaan qabne katippelleef luka jala turte ka ergamaa turte dhiiga qeerroof qarree finne achirra isa teessisne taa'ee kan akka isa uummata Oromoo arrabsiisee hin jiru. Kaka uummata Oromoo kabajjaa raafuusise akka isa hin jiru. Bara Abiyyi aangoo qabate uumman Oromoo akkatti arrafamee dhiitamee Oromoon akkatti dhumte
bara Abiy aangoo qabate. Seenaadhaaf yaadannoodhaaf ol kaawwadha. Hoteela obbo Dinquu Dayyaasaa bara takkaayyuu cufamee hin beeku. Barreen gaddaamti kan baname. Takkaayyuu cufamee hin beeku. Takkaayyuu obbo Dinquu Dayyaasaatti namni takka quba qabattee hin beektu. Sini galee Ashaagireen garuu wanta hojjettu yoo dhabde sareen maraattee abbuma argite ciniinti. Abbuma argite ciniinti sareen maraatte. So har'a galagalee obbo Dinquu Dayyaasaa irratti quba qabata. Odoo fayyaa qabaattee nama taate Daani'el Kibrat jalaa baaftee ilma Oromoo wajjin hojjetta ture osoo akka aangoota irra turtu barbaadde. Gaafii uummata Oromoo deebiftee achirra teessa ture. Garuu sammuun keenya jiru zeero. Lammaa Magarsaallee sanuma wajjumaan baatee galtaatis raayyaa ittisa biraa si galateeffanna. Raayyaa ittisa biyyaa si galateeffanna. Uummata Wallaggaatiif niitoorkii banuu keessan. Amboodhaaf niitoorkii banuu keessan isin galateeffanna. Ammallee waa baay'ee tafe wanta isin uummata Oromooti dalagdan. Inshallah koronaa vaayirasiin isin axara warraan goorra jirtan kana. Maaliif faayidaan fiddan uummata Oromooti. Deeggartoonni paartii badhaadhinaallee baatanii bilxaganaa paartii ayya badhaadhinaa. Kabajama labbaa keessanii qabdan. Baatanii afaan keessan nutti dhiqachuu hin dhaabbattan jechuudha. Baatanii bilisummaa irratti quba qabachuu duutee isin caalti. Takka takka baatee mucattiin bifa dhiirallee hin qabne takka asirraa baatee bilisummaa yeroo lama yeroo sadii liiviseente soofa akkanarra teesse ka qabutu irra taa ka qabutu uffata ka qabutu bareeda inaaftu afuuftu inshallah gubatteetuma duuta malee Oromoon eenyu taayim akka calaqqisetti akka bareedetti waan qabuun jechuudha. Adamarra jirti bilisummaan soofaan lama shan irra taa'uu hin dandeessi maaltu si gubesi. Daararra waan raftuu fika carraa saniin arganne carraa bakka ishin teesse san teessu hojjettee achi ga'uudha. Inaafuu osoo hin ta'in. Tan akkanaa tanafaa ganaa xaragnee of keessaa baafna jechuudha. Gondaritti galchina akka durii san qunxaa shoofattee achuma jiraatti jechuudha. Isin galee bilisummaa yeroo lama sadii dhiisiti yeroo shanu liiviyoo seenti daataa guutaa fi jirtamoo maal abbaa kee godhaa fi jirta. Tiksee horii miti barishin gaala eegan jirtu. Mana ofii jirti bar halkan keessa saafeetiin sisi eeyyamsiisuun dirqama ishee miti. Eenyuun si miti si dhiira furrii akkatti fudhattu beekne tan dhiisiti. Ashaagireen mootummaa jennuun achirra teessetan kamudhii gadi shamaraa tana ishin eeyyamsiisu. Si galamiti. Itoophiyaa keessa teessee akkasi dubbachaa jirti. Itoophiyaa keessa teessee mootummaa qeeqaa jirti. Dhiira qaamee haadha qeetu waa akka ishee godhu. Nuti guutuun bilisummaa duukaa jirra. Bira jirra. Dhiira ofiin jettee kaasirraa afaan banaa ooltu haga bilisummaan geessu. Si galee duuta ishiin isin caalti waan ta'eef. Duuta isin caalti waan ta'eef. Isin galamti. Part 1 part 2 jenne Libya sof na don toari wanda de chitimbe kwani